السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمال هركفوني كنجرتن لغا فيازن جتا هورتو تبي كوي بنتو وري جنة تبجل تعلم تون عندي كيسنا كفاية كيسنا الحمد لله رب العالمين أنا الكوتي هرّا مالك بيت بسيجون كيسن هين أولو قافلة توكو دي بسو منين بربادة جتولا كسمة يرو راس كبدو في مي والمتو كبي كافي نموني كمان تجرا نغافة اللي اسمي دي بسيجون عرقو تكاين قابو كسنرا في مو واي متى ترتيون قريبيسون نمت كتكون جرامي دي فكين عم توان بيها واكس جراني بسيجون نمت أكاين تولي لينين بيكا ماشيني ملي هندن دامونا جت نغافة توبليتين تيجا تكاجو متي جلتي اوكي ماشيني ملي هندن دامو بليتي garuu muuzii bilchaate ta'uu qaba tokkoffaa geen sirriitti maankadha waliin adda fuudhe tokkoffaa maaliif akka maashiniin barbaachisa beekta maaliif muuziin suni sirriitti silaasii wal adda baalaqa maashiniitti garuu immoo yoo lagi amaraajaa akkasitti illee hin danda'amu fayyadu ta'e jechuudha rakkoon qabu mana shokkaa kan ittiin nyaatan kan shokkaa maanti isuma jechuudha isuma maal gootaa adda baalaqa sirriitti jechuudha gen sirriitti ati yaani shokkaadhaan sirriitti adda baalaqa obboleetti yaa kanan siin jala gaaffii kan keetii fi deebii sirriitti adda baalaqa wanta darraa fayyadamnu ni jira waa baay'eetu jira maashinii malee qorfidii danfistee bishaan isa fayyadamuudhaaf salphaa waa baay'eedhaan immoo viidiyoo jaalallee ni jira laalus ni dandeettaa siin jecha obboleetti kiyya akkasuma immoo ni dandeetta qorfidiis ni jira waa baay'eetu jira jechuudha wantoonni garuu immoo muuzii fi yennoon kun roobii kana maaliif akkas godhe roota mataa jajjabaata qabanii fedhaan itti ariifadha damma waliin isa waliin jechuu walitti kanaaf immoo mataan kee jajjabaata miti isumatti himuu fi fageenya sana agarsiise jechuudha garuu immoo irra jirtii wantiin kan irra jirtii mataa guddisu naannoo isaanii qorfidii jechuudha isa san daffistanii dammoo viidiyoo hojjedhetu jechuudha irra deebi'oo nama dhageenye ibsee malee akkas jechuudha asumaan obboleetti ka yaada kan keessiif deebisee jira jedhanii yaada inshaallah akkasuma immoo wantoota tokkotu jira wanti nani qabadhe dhufe maal isin fakkaate loomii yoo fayyadamta yeroo dheeraaf ta'u loomiin qaama keenyaaf fedhaan taariifidha tokkoffaa harka keenyaaf fedhaan taariifidha lammaffaa qaama dhiqachuuf xuruudha xuruudha maaliifuu qaama dhiqachuu fedhaan taariifidha tokkoffaa morma kee jala ta'e bobaa kee jala ta'e amma namoonni tokko namni yabbini qabu bobaan isaanii gurraacha ta'e sandeefi biyyoonni hambaa keessa jiran kun naannoodha waan ta'eef jecha hin ooqa waan ta'eef jecha yoosuusi gurraacha ta'e jechuudha bobaan kee akkas immoo dhooguudhaaf akka qaamni kee keessi gurraachanii dhooguudhaaf maal gochuu qabda sirriitti loomii fayyada sirriitti loomii fayyadeen በጣም taarifa amma morma keenya jala amma namni tokko wal darbu jira maalifu laalkin immoo namni kuni garaagarummaa ni qaba nama yabbootu jira yoo nama qallaatu jira kasanirraa hafe immoo fayyadama yeroo nama qallaatee yannoo ta'ee lutu furdaa ta'etu fayyadama loomii bobaa jala harka kee gizee hiqaadhee xiqqeesse keenya manuti kan hojjennu kushina hambaa keessa waan ta'eef jecha of eeggannoo godhachuun dirqama kenna maalifu nuti dalagaaf biyyaa waan malee ofirraa boof biyyaa baane of eeggannisiin harka kee namni tokko yaa wannoos kan dandeenye jira piroolkisis kan dandeenye jira harki isaa ani jechuudha qorichis ni jira sunis rakkoon qabu fayyadamuudhaaf sagalee yaa walaaytaan qoricha kamiyyuu argattanii ni jira jechuudha yoo fayyisuuf akka tasaa biddilees gubee ni jira qoricha sagalee kadaddafe si fayyisu jechuudha kadaddafe qaama keenya kana si fayyisee qaama keetti si deebisu ni jira sagalee yaa walaaytaan gaafattan hedduutu jira jechuudha kasanirraa hafe immoo isa fayyadama jechuudha sirriitti loomii fayyadama ashaboo maaf hin fayyadamne ashabooleen aariifadha ashaboon fi loomiin በጣም taariifadha qaama keenya bakka gurraacha ta'e harkas ta'e waan fedhes haa ta'u በጣም taariifadha irra fayyadama loon fi isa wal irratti jechuudha amma luka karaa luka keenyaa kana fa'aa osoo fayyadamne በጣም taariifadha jechuudha
amma karaa jilba jalaa karaa tafa yookiin immoo luka keenya tafa jidduu jechuudha. Tafa jidduu isa osoo fayyadamne በጣም ታሪፍ dhaloo midhaa fi soqiddi በጣም taariifidha. Nama gubaa hoo jettaan akka nama hin gubnetti laakiin ati loon fi soqidda walirratti onnoo gootee yoo bakka masii gurraachate sanii yeroo dheeraaf suutuma keessa sirraa bada. Namarraa bada jechuudha. Maaliifuu of qaqqabuun dirqama keenya. Maaloo kan jettan tabbileewwan keenya ofirraa buuf biyyaan baane ofirraa maaltu nu baase? Dalagaatiin dalagachaa yoo of qaqqabne hoo maal rakkoo qaba? Rakkoon qabu. Tokkoffaa namoonni dabbasaa isaanii qalamii maaf dibdan? Qalamii faayidaa qaba itti fakkaata. Kireemiin dabbasaa lasallas tokko jira. Isa maaf dibdan? Inni waan faayidaa qabu itti fakkaata namni keenya. Yeroo saniidhaaf faayidaa qaba. Yeroo saniif. Achi booda yeroon isaa irra dabalee jennaan dabbasaan kee በጣም taabbalashaa faayidaa siin qabu hin ciccitaa namoota faayidaa akkanatti kasaa. Tokkoffaa qalamii siin dibatina. Oolam hiina yoo argatan hiina taariifidha hiina dibadha. Hiina argatan taanan hiina በጣም taariifidha dibadha. Qalamii fi maarree kireemii kanan ji'uuf hin godhina. Qalamii illee malkii isaa qofa ilaaltan malee faayidaa qaba siin fakkaata. Faayidaa akkasiif hin qabu buleetii. Waan akkana kanarraa of eeggannoo godhadha. Keemiiwwan keemikaala qabu kanarraa of eeggannoo godhadha. Maaliifuu faayidaa hin qabu waan ta'eef jecha. Na kanumaan isiniin jedha akkasuma immoo wanti gaaffinuu na gaafachuu barbaadan komentii jalatti na gaafadhaadha. Isiniif deebisa jechuudha. Akkasuma warroonni hordoftoota jaallatan ogaleetuma isin jecha waa isin galateeffadha. Warroonni immoo naaf haarawaa taatan akka maatii keeraa kan abdiin isinirraa qaba isiniin jecha. Immoo viidiyoon ani kaniin dabbasaa kaniin hojjedhe viidiyoon kan duraaniiti. Hundi isaaniitu isinirra bu'aa dhufaa maleedha viidiyoon kan duraaniiti. Anamni viidiyoo hojjetu qoota dhiisee waa'ee dabbasaatti irratti jechuudha. Rakkoon qabu isiniif ibsuu hin danda'a akkaataa itti fayyadamtan. Yoo isinillee hojjedhe isin agarsiisuu baadde isiniif ibsuu hin danda'a. Ani hin fayyadamu. Torbee keessatti gizee akka hin fayyadamu. Waan fedhe soota jechuudha. Torbee keessatti gizee akka hin fayyadamu. Maaliifuu waan hojjedhu jecha naa hin mijaa'u ta'uu danda'a. Akkuma isin hin mijoofne anallee hin mijaa'u. Namoonni tokko yoo amma viidiyoo kana gadhiistee jettee wantuma ittiin mijaa'u akkasii miti. Yookiin immoo yuutuubaraaf jecha kan jedhu sun jira. Faayidaan qabu yuutuubara laa waan ofirraa fayyadamu isinis irraa fayyadamaadha jedhee isin gadhiisuu danda'a jechuudha. Waan biraatiif osoo hin taane waan ofii kiyyaarraa fayyadamu isinis fayyadamaa. Kanaafuu hordoftoota kiyyaa hedduutu kan isin jaalladha hundi keessan warri maatii kan koo taatanii warreen akkasuma immoo maatii kan koo hin taane akka maamila kan koo taatan anillee asumaan maamila isiniif ta'a wal jajjabeessaa bakkuma hundarraayyuu osoo wal jajjabeessanii baay'ee gaariidha isin jecha sagalee isin irratti hin dheeressu fayyadamaa toomorallee kun isinitti agarsiisu lafis በጣም taarifa ቢያንስ jechuun torbee keessatti gizee takka dabbasaa keenyas torbee keessatti gizee takka fuula keenyas mi'uunutti toluwaati jechuudha. Torbee keessatti gizee takka fayyadamu dirqama keenya jechuudha. Maaliifuu kaamaarri furaa waan jechuuf faayidaa hin qabu. Haga feene ganzaballee ilaallee yoo ni beeka anis wanti yoo dalagaan mana keessaa nama gootu akkuma isinitti jechaadhaanis isiniin garaagarummaa hin qabu. Yookiin immoo waan taa'ee nyaadhaa jiru miti. Waan ofii kiyyaa irraa fayyadamu waan ofii kiyyaa irraa beeku isiniifis na agarsiisa. Fayyadamaa isinis irraa sirriitti fayyadamaa jechuudha. Ofirraa yaannu hin jedhina. Baqa shamarri ofirraan bahee xankarri jedhe qoftunni jedhe hojii kan kee hojjechaa qaama kan keessas qaqqabadhu. Gaafa galtellee hin kuftu. Maaliif nama har'a of jajjabeessu borullee jajjabina kan keessan itti fufu jechuudha. Namni har'a of jajjabeesse borus itti fufa. Kanaafuu rabbii nu haa jajjabeessu jecha. Yaada isinirratti dheeressee jira. Yaada qabaatan komentii jalannaa barreessaa. Yoo yaada waan ofii irraa fayyadamu sanirraa yaada komentii jalannaa kan ta'an isiniif ibsuu danda'a rakkoo takka qabu. Yommuu jajjamiraan waan ofii fayyadamne namatti hin himu. Waan ofii kiyyaa irraa faayidaa arge tokko isiniif ibsa. Dabbasaan kee kana yoo fayyadamte faayidaa guddaa qabu jechuudha. Akkana miteetti akkana turre dabbasaan kee anis dura. Maaliif ofuma kiyyaa guddisa yaale wanti yaalte hundinuu wanti itti fayyadamee jettee itti dhimmamte hundi isaa itti fufta rakkoo hin qabu. Kanaafuu akkasuma isinis fayyadamaa isin jedha.
hundi keessanis ni jaaladha yaada hoo qabaatan komentii jalannaa barreessaa hordoftoota kiyya. Dhiifama naa godhaa sagalee osoo akka dheeressu ta'e asumaan turtee yaadisiin jedha warri maamila gaggeessatan hedduu galatoommoo warreen immoo maamilanaaf ta'uuf deemaa jirtanis welkaam isin jira hundi keessan hedduu isin jaaladha hedduun isin kabajaa turtii gaarii. Wassalaamu alaikum.